Toleka daawwattootaa fi jaalatamtoota sagantaa Urjii Show. Kun sagantaa Urjii Show karaa Baalee Bu'aan kan Premium jedhamudha. Ardamoo weellisaa Kiyyaa Gabishuu wajjin turtii taasifnaa. Faana turan affeerraa keenya ulfaata. Weellisaa keenya baga nagaa ta'e. Hayyee Urjii baga nagaa naayit. Tole kamii karaa gaafii deebii keenyatti yoo deemnu Kiyyaa Gabishuu eessatti dhalate? Kiyyaa Gabishuu kanaan dhalatee Naarsiyaanaa jechuutti. Kutaa tokko hanga afuriitti achuma mana barumsaa Gannoo Makaana jedhamutti baradhe. Achirraa ol immoo Shanjaa akkas magaalaa Boorootti baradhe. Sana booda gamanatti jechuudha. Tole bareedaadha. Yeroo dhiyoo kanatti torbaan tokko irra sirba Ashaara jedhamu gaggeessite. Sirba baay'ee bareedaadha. Moo hedduu si deemaa jira. Daawwattoota namni hedduutu akka sirba haaraatti ilaalaa jira. Kan irratti gaggeessite immoo Baalee Bu'aa tajaajila. Kanaaf mee xinnoo waan ta'eef sirba sana laamtu. Sirriidha. Abshaalaan torbee darbee kana keessa hojii koo haaraatti jechuun kilippii kana dura hojjete waan hin qabne raadiyoo qabaachuu danda'a. Kana dura hojjete hin qabu. Abshaalaan baay'ee na deemaa jira. Hojii yaadamee hojjetamee jiras. Milkaas jiras. Milkaa'ina isaa jiras. Maalumaanuu yoo gara Baalee Bu'aa Entertainmentiitti filne amma immoo akka gaariitti deemaa jira. Akkasuma immoo beeksisa isaa sirriitti kan hojjechaa jiru akka sirriitti naaf ilaalamaa jiru kan naasaasaa jiru. Amiin Huseen asuma gara Urjii Showtti dhufootiin asumaan isallee galatoomachuu hin barbaadu. Tole kamii sirbaan alatti wanta biraa waan dalagu qabda? Sirbaan alatti wanni dalagu jira qaba. Innis ogummaa tokko qaba. Innis sama waaqessa akkasuma immoo uffata hodhas. Bareedaadha. Tole kamii Kiyyaa ati hanga sirboota sirboota sadiin tokko kan inni amma sirba gosa sadaffaadha. Sana dura wareegamaa Haacaaluu sirba akkamii dubbiin bara kanaa itti qeendee tokko hojjedheen ture. Isa sana booddee warra gumaa kan jedhu hojjedhee arreenjimantiif miksii isaas miksii qofan goonee arreenjimantii isaa xumurree. Gaafiif deebii Kiyyaa Gabishuu wajjin taasisaa turreetti akka bu'aan abdii guddaa qabna. Ammas turtiin keenya akkuma itti fufetti nu waliin turaan affeerraa keenya. Tole kamee Kiyyaa sirboota sadii dalagdeettee kan gammaatti. Mee sirboonni kanaan dura namaaf kennite hoo jira? Yoo jiraate asumaan nu dandeessa. Sirriidha. Urjii kan namaaf barreesses jira. Kan namaaf barreesses jira. Innis wallee Mubaarak Baatitiif barreesse Aboonaa Dhaqaawaa kan jedhu. Akkasuma immoo wallee Waaqee Bashaa Sorororraayis qoodan qaba jechuudha. Walakkaa hojjenne waan ta'eef walaloo fi yeedaloo isaas walakkaa hojjenne. Hiriyaa koo waan ta'eef hiriyummaanis waan walitti dhiyaannuuf walakkaa hojjenne isarraayis qooda walakkaan qaba. Akkasuma immoo har'a irratti haasawuu caalaa otoo gadi ba'ee gaariidha. Namoota jajjaboofis kan kenne jechuudha. Hojiin gara sadii kan dhumatee waraabbiidhaaf qophaa'antu jiru. Isallee arguuf jirra jechuudha. Daawwattootaa fi jaalatamtoota keenya hanga ammaatti turtii isinii wajjin taasisaa turreetti akka bu'aan abdii guddaa qabna. Kun sagantaa Urjii Show karaa Baalee Bu'aan kan Premium jedhamudha. Har'a fuulduratti maal yaadda? Inni sirriidha. Yaadatu keessumaa Abshaalaan hojii cimaa ture. Baay'ee na deemaa jiras, ilaalamaa jiras. Kanarratti maal isin jechuu barbaade gara fuulduraatti waa baay'een kaayyeffadhe kaayyoos qaba. Akkasuma immoo hojii baay'een hojjedhee harkarraa qaba. Kan dhiyeenya kanaas kan fuulduratti waa baay'een kaayyeffadhee itti imalaa jira. Isa sanaaf amma yeroo dhiyootti hojii haaraa tokko qabadhee akkan dhufaa jiru asumaan uummata kiyyaatti himuun barbaada.
innis almost ji'a lama waan dabarre keessatti jechuudha. Sana booddee immoo albama hojjechaa jira. Albama kana immoo hojii baay'ee irraa istiidiyoo galee gara hojii 8 sisirreessaan jira jechuudha. Isallee xumuree yeroo dhiyootti uummata biraan gahuuf karoorfadhee ittiin malee hojiirra oolchuuf tattaafachaa jira. Aartiin dadhabbii qaba, miidhama qaba, beelaaf deebuus qaba. Aartii kana immoo keessa turuuf beelaaf deebuu dadhabbii kana obsaan dabarsuu obsinee as genneerra. Kanaafiyyuu akkuma abshaala irratti namoonni baay'een nafaana taatan xumura hojii kana arguun gammadanitti akkasuma hojiin kun torbee tokko hin geenye yookiin torbeen ga'een baay'ee kan baay'ee hamma ilaalames hayyoonni kennas immoo waan irratti haasofne sanaan baanii gaafa jedhan akkuma mataa kootti baay'een itti gammadee namoonni baay'een hojii kana dhaggeeffatan keessaa na dubbisaa turanis jiru. Baga gammaddee arrabni kee ammas waan gaarii ilaallaa bunaan jechaa turanii anis itti gammadee uummanni Oromoo illee akkasuma dinqisiifattoonni kan hedduun isaanii akka itti naa gammadan abdiin qaba. Asumaan immoo namoota hojii kana qarqaarsan faana ta'an galateeffachuun barbaada. Isaanis jalqaba irratti dubaree Abaaboo Abarraa akkasuma immoo ogeessa kaameraa mootii Ridwaan Kamaanoo baay'ee galateeffachuun barbaada. Dhuguman siin jedhaa baay'ee na faana itti dadhabee waa baay'ee na faana argeechu. Kanaaf Ridwaan asumaan karaa fuula urjii shoo kanaan naa galatoomsin jechuu barbaada. Akkasuma immoo namoonni biraas jiru kana dhee himuudhaaf ulfaata. Achirratti galata irratti baasee jira waan ta'eef ammas immoo Baalee Bu'aa Entertainment Amiin Hussein baay'ee beeksisa naa hojjechaa ture. Akka naa laallamuuf gahee guddaa naa taphate uummata Oromoo biraanis naa gahee jechuudha. Kanaaf kanumaan siin jedha. Ulfaadhu galatoomii tole kaa daawwattoota sagantaa urjii shoo. Kun sagantaa urjii shoo karaa Baalee Bu'aa Entertainment isinii darbaa jirudha. Akkuma beekamu artistoota lafaa ol guddataa jiranii fi artistoota bebbeekamoo hedduu gadhiisuun beekamaa share, subscribe gochuun akka nu cinaa dhaabbattanis isiniin jenna. Wala jajjabeessinu nu jajjabeessaa isiniin jenna. Isin gaafanna. Hedduu isin galatoomfanna. Hanga ammaa waan wajjin turtaniif ulfaadhaa horaa bulaa.